hordoftoota fi yuutuubii maraa akkuma kanaan dura waa takka takka isinii qodaa ture yoo tokkoo fi ammas immoo kanan qabadhee jiru woordii akkaataatti yeroo isin barreessitan Oromiffaa Amaariffatti isinii jijjiiree afaanota Amaariffaa fi Oromiffaa akka gaariitti qubeessitanii barreessuu akka dandeessanitti appilikeeshinii isinii barreessuu danda'u isinii qabadhee dhufeen jira. Innis kunoo akkuma iskiriin irratti argitan kana kunootti arguu dandeessu diish Amaharikeedha. Kana qabadheen isinii dhufee jira. Innis akkaataa itti dalagdan akkaataatti pilee kiroomii jalaatti galtanii diish akkaataatti buufattan isinitti argisiisa. Baay'ee bareedaadha jechuudha. Baay'ee bareedaadha. Diish Amhaarik jettanii yoo buufattan diish Amhaarik jettanii yoo search gootan isinii fida. Nama daataan banee waan hin jirree fi daataa waan irratti cufee jiruu fi kana jettanii yoo galfattan isinii fiduu danda'a jechuudha. Akkuma asirratti argitan kana kunoo kana yoo diish Amhaarik kan jettu kana yoo wannoo jettanii barreessitanii akkasitti buufachuu dandeessu jechuudha. Akka kanaatti buufachuu maltu. Diish Amhaarik yoo ta'an isinii fida. Play Store yookaan Chrome jala galtanii Play Store jalas yookaan Chrome jala galtanii argachuu dandeessu. Kanuma akka buufanneen jechuudha. Akka gadi buufattaniini mallattoo ishee kana kan qabdu ta'uu akka hin daganne ishee kana jechuudha. Kun baay'ee aktiiviidha jechuudha. Innis takka irratti gadi cuqaastu. Takka irratti cuqaastanii allow maal kan siin jedhu isinii fida. Isin allow irratti waan gochaa kilik irratti gochaa deemtu. Amma diish Amhaarik kan jettu kana isin argitu. Ishee kana barreeffadhaati. Buufadhaa jechuudha. Play Store jala galaati. Amma akkuma kan argitaniini kanarra galleetu jechuudha. Ishee kanarra gallee hin cuqaasna jechuudha. Takka irratti kilik goona. Isa booda amma ani appilikeeshinii waan inni naa fidee jiru akkuma argaa jirtan asirratti maal jedhaa jira dafee accept godhe kanarra akkuma cuqaastaniini isiniitii fide jechuudha. Kanaaf iyyuu irra deebi'ee isin argisiisuu fi kana takka akka accept gootaniin akka kanatti isinii fide jechuudha. Takka irratti gadi cuqaastu iddoo nama isinirratti argisiise akkasitti erga isinii fidee booda keessaa baatu jechuudha. Biraa keessan gootanii karaa kana kilik gootanii irraa duubatti deebitanii dhaqxanii fakkeenyaaf karaa wantoota adda garaa barreessitan feesbuuka karaa garaa yoonnaa barreessitan isinii dhufuu danda'a jechuudha. Nama fakkeenyaaf dhaqee waan tokko barreessan isinitti argisiisa. Noottii wayii barreessan isinitti argisiisa jechuudha. Isin garuu feesbuuka irratti miseejii hoggaa namaa barreessitan wantoota garaagaraallee waraqaa irratti gaafa katabuu jettan warri Amaariff isinii garuu didee qubeen isinii jalaa baddee qabatamuu diddee asumaan argachuu dandeessu. Hawwataan eegaa isiniin jedha. Amma nootti wayii barreessan isinitti argisiisa jechuudha. Nootti nani barreessan isinitti argisiisa. Nootti wayii barreessan isinitti argisiisa. Fakkeenyaaf nootti wayii yoo barreessan isinitti argisiisuu barbaade kunoo akka kanaatti jira jechuudha. Innis akka kanaatti jira. Asirratti cuqaasnee takka akkuma argaa jirtan kana akkuma argaa jirtan kana gara gadiitti dakatti jechuudha. Gara gajjallaatti lakkoofsa ani hudhaa kaa'ee jedhee Amaariffa jedhee jira. Fakkeenyaaf amma afaan Oromoo keessaa faa barreeffanna. Faa yeroo barreeffannuudha faa jala kan jiran hunda isaa akkasitti nuuf fidaa jechuudha. As keessaatii nuyi fakkeenyaaf Amaariffa yeroo barbaanne akkasitti jiraachuu dandeenya jechuudha. Daa fakkeenyaaf yoo daas barbaanne akkuma kanallee daa akkasitti akka barbaadetti isinii fide jechuudha. Baay'ee aktiiviidha dhugaa dubbachuu fi aktiiviidha. Aktiivii kan ta'edha. Baay'ee aktiivii kan ta'edha. Kana jarra galtanii akkasittiin barreeffachuu dandeessu jechuudha. Baay'ee aktiiviidha dhugaa dhutuma gowwaa fakkaataatti fayyadamaan isiniin jedha. Asirraa fakkeenyaaf saa barreessitan jennaan saa isinii barreesseela salaam shaa'u minaamin jedhee isinii barreessa. As keessatti barreessee jira jechuudha. Akkaataa itti qubee isin barreessitanii isinii barreessee jira. Fakkeenyaaf as keessatti waan barbaaddan barreessuu dandeessu. Amaariffa Oromiif wal keessa barreeffachuu dandeessu. Kanaaf isiniin jedha. Akkasitti yoo barreessitan isinii dhufuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma kana saawwan barreessuu barbaade akka kanaatti isinii fiduu danda'a jechuudha.
waan barbaadan bakka waan barbaadan sinii fiduu danda'a jechuudha. Akkaataa kanatti fayyadamuu dandeessu woordii sinii barreessuu danda'a jechuudha. Kanaafuu buufadhaatii akka barbaadanitti feesbuuka keessan irratti barreessuu katabuu dandeessu. Waraqaa irratti illee akkaataa garaagaraatti sinii barreessuu danda'a jechuudha. Aashee jettu kanarra tuqna jechuudha. Gizee barreessinu aashee kana tuqnee yeroo kana fa'aa sinii fiduu danda'a. Akkaataa bareedaatti isinii fida jechuudha hayyootaa fi dhaggeeffattoota keenya. Kanaafuu kanatti buuftanii akka fayyadamtan isiniin jedha. Dabalee immoo kan ani isinitti argisiisu fedhu amma immoo tokkos ni jiraati. Kan dabalee ammas isinitti argisiisu foontii kan jettu kanadha. Foontis kan jettu ishee kana. Isheen kunis immoo woordii jechoota garaagaraa barreessitan sinii jijjiiruu qubee barbaadan roomaan nambarii akka barbaadanitti irra buufachuu ni maltu. Isaas immoo takkaa gadi cuqaastanii jennaani. Innis akkuma ammaa kanaati jechuudha. Bifuma ammaa wajjin wal fakkaata. Bifuma ammaa kanaa wajjin wal fakkaata. Isaas immoo kanarra argitanii jirtu. Ishee kanarratti takkaa cuqaastanii waan gootu jechuudha. Konneektii walitti quunnamsiiftu moobaayila keessa wajjiniin akkuma gadi buufattaniin foonti jetti kana foontis kan jettu kiroomii jala galtanii dhaqxanii buufachuu dandeessu jechuudha. Kiroomii irra galtanii foontis foonti jettee jirti. Foonti jettee jirti. Ishee kana akkuma argitaniin jala buufattanii itti fayyadamuu ni maltu. Isaas immoo deebi'ee yoonnaan isinitti argisiise isaas agreementii gootu moobaayilii keessa wajjin jechuudha. Isa booda switches foontis isheettu kanarratti takkaa okee jettanii jennaan. Kana keessaa amaariiksa silarra buufanne ta'uu yaadadha. Isa booda nuyi kanarra godhachuu dandeenyu ishee dakaa kana jechuudha. Isa gara gadii kana foontis keyword isheettu kanarratti ishee kanarratti okee jennee isa booda takka eegna jechuudha. Daqiiqaa muraasa erga eegne booda akkuma eegne nuu fudhata jechuudha. Amma kunoo kana exist irraa goonee baana jechuudha. Exist irraa goonee baana. Akkuma exist irraa goonee baaneeni nuu fudhateera jechuudha. Nuu fudhateera. Kalarii kan barbaanne irrallee buufachuu ni dandeenya. Kalarii kanas ta'ee kalarii kan barbaanne irra buufachuu ni dandeenya. Kana keessatti akka barbaannetti irra buufachuu dandeenya. Orderii isaallee kan barbaanne irra godhatnee fayyadamuu dandeenya jechuudha. Haala ammayyaawaa ta'een innis akkuma kana qeen dhuma ammaattan isinitti argisiisan nutti wayii barreessetaniini nutti wayii barreessan isinitti argisiisaati. Fakkeenyaaf amma kanarra galtanii asirra deemtanii dhuftanii kanarra dhuftanii akka barbaadanitti barreeffama isinii jijjiiruu danda'a jechuudha. Akka barbaadanitti isinii barreessuu danda'a. Kanaafiyyuu akka kanaatti moobaayiliin koo xiqqaatee saayizii isaa xiqqaatee ramii isaa xiqqaatee maal isaa jechuu hin dandeessu. Laaptooppii baachuun moobaayilii taabileetii gara guddaa baachuun yoo isinitti cimeyyuu moobaayilii keessanii waan barbaadan katabuu waan barbaadan hojjetachuu ni dandeessu jechuudha. Kanaafuu kanatti akka fayyadamtan isiniin jedha isiniin jaalladha.